Galatuma asham alamanni saanamni xinnaa guddaa jaarsaaf jaarti kabajamtoota daawwattoota televizyina faana kun Riittaa Shoodha. Riittaa Shoo har'a keessummaan isiniif qabatee dhiyaate aartii Oromoo kana keessatti aartistoota ciccimoo haadhaa fi intala ispoonsara sagantaa kana sadarkaa pilaatineemii Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani. Uffataan Abbukkii Protocol nafaana jira. Ceesiftuu booda walitti deebina. Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laafsaa soodiyeem laawuriis itir salfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanoolaamiid CDEA kokaamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals ispoonsara pilaatineemii Riittaa Shoo. Hayyee walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo televizyina faanaatiin daawwachaa jirtan. Ispoonsarri sagantaa Riittaa Shoo pilaatineemii Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani. Hayyee bakkuma torban lamaan har'aatti dhaamee irraatti fufna. Urjii baay'inaan gaafii sittiin baay'isu gorsumaan sii kennuu barbaada. Nuti akka hangafaatitti kan si gorsinu xiyyeeffannaan keenya guddaa barumsaaf haa ta'u. Dandeettii bareedaa sagalee bareedaa qabda waan ta'eef jalqaba barumsa keetii irratti cimuu qabdee yaada. Weellisummaan kun barumsaan gaafa deeggaramuu bareedaa ta'a. Fakkeenyaaf dooktara yookaan injiinara taate dooktar injiinara weellistuu gaafa jedhamtu irra bareeda. Teekinooloojiiwwan amma gara fuulduraatti istiidiyoo deemtee yookaan ammoo akka dammee fi ani taane kana weellistoota qindeessitoota kana barbaacha gara fuulduraatti namni hin deemu. Ofii keetiif barumsa keetiin cimaa yoo taate sooftiweer injiinaringii yoo baratte ogummaa kan biraa teekinooloojii wajjin madaqu yoo baratte meeshaa xiqqoodhaan moobaayilii keetiin sirba kee gara fuulduraatti manuma keetitti Shaashamannees ta'e Adaamaas Finfinnee biyya alaas jiraatte manuma keetitti hojjetatta. Kanaafuu barumsa keetii irratti cimuudha. Amma ati kan harkaa hin qabne barumsa. Sagalee qabda. Aartii qabda. Daa'imman nuti illee kan gorsinu muuziqaa ogummaa dabalataa akka ta'udha. Dhugaadha. Weellisaan baratee fi kan hin baranne tokko miti. Dhugaadha. Nuti keessa dabarre waan ta'eef waan jedhamu hin beeknu. Barumsa keetii irratti akka cimtuudha. Addatti ammoo kan nuti barbaannu yoo danda'amaa ta'e ogummaa muuziqaa yookaan immoo kana meeshaa muuziqaa tokko booksii gitaaris liidis waa akkasiillee osoo mijatee meegaa sirboota namaa gaafa sirbitu of eeggannoo umurii kee waliin waan deemu hojjechuu qabdee yaada. Zaa kanatti waa'ee jaalalaa sirbuun xiqqooshi sirboota namaa hojjechaa aktuaalii ta'us garuu of eeggannoo barbaada. Sirba aadaa sirba biyyaa haadhaa waan akkasii hojjechuudhaan umuriin kee amma jabaatutti sagaleetuma kee qarachaa deemuu qabdee yaada. TikTok irratti uummanni si dinqisiifate sagalee kee bareedaa san kanuma TikTok irratti namni si jaalate san tokko nu je'iti boqonnaa fudhannee walitti deebina. Aisham yaamaa ta'ee geerarsa isaa irraa jalqabiiti. Sirriitti. Tole. Akka badeen dhumnee gibeena hin jeesisu. Akka badeen dhufnee gibeena hin jeesisu. Akka obseen teenyee maata beekoo yaaddoon kennan teessisu. Yaada fadish faroko benunguna katamangaro. Ashamia mata ben ashamia damato. Ashamia mata ben ashamia damato. Ashamia likise ashamia kulato.
Ya biiftuu afaan dammaa qarreedhaan as bahi akka aduu ganamaan as kootti adammaatoo abaaboo biqilee dallaa keessan jala yaadoon keenya dhibee meenaa fi mimala ashaamiyaa liggisee nachaamiyaa kuulasoon. Al tokko daa'imman adda ta'anii akkasitti gaafa maatii keessatti arginu waan isaan umurii isaanii wajjin deemuu danda'u akka sirbaa guddatan gochuun dirqama. Dhugaadha. Kanaafuu asirratti deeggarsi ishiidhaaf goonu sirba filachuu irraa eegala jechuudha. Sirriidha. Walii ganna. Egaa ammatti maal yaadaa jirta? Maal barbaadda? Aartii kanaan uummata Oromoo jecha Oromoo jedhu kana ol qabuu fedha. Ani egaa dandeettii akkasii warra dandeettii addaa qabanii barumsa isaanii irratti akka cimani deeggarsa barbaachisaa ta'e ogummaadhaanis meeshaalee muuziqaa tokko akka guutamaniif uummatatti fiduu malee zaagana gaaffiin kana caalaa ishii gaafachuu qabnus hin jiru jedhee yaada. Dhiphisuus hin qabnu istiidiyoo kana suuta sarta bartee jechuudha. Ammatti gaaffii bowwoo mataa namatti ta'u si gaafachuu hin qabnu jedhee. Deeggarsi ishiidhaaf taasifamullee biyya keessas ta'e biyya alaa sooshaal miidiyaa isaaniitti fayyadamaa jiran dammee sirriitti nu ibsiti. Gama saniin gama kanaan deeggaruu qabdu jechaadha. Artistoonni amma dhufaa jiran jalqabumarraa qabee saayinsii muuziqaa akka baratan, meeshaa muuziqaa akka baratan goonee aartii Oromoo bifa intarnaashinaala fi saayinsawaatiin addunyaadhaaf akka beeksisan namoonni garaagaraa sooshaal miidiyaa irratti daa'imman xixiqqoo dhufaa jiranii isaan akkanatti uummata biyya keessas ta'e biyya alaa jiru kan hojii wal barsiifnee dhaloota haaraa aartii Oromoo keessatti ciccimoo ta'an saayinsii barataniif beekumsa qaban horachuu qabnaa kan jedhu kana kaasuu barbaadin. Tiiktookii keetirratti tiiktookiin mataa keetiin illee baname rakkoon qabu. Kan ishiin illee jiraate maallaqa kee akkas jalaan fudhanneef malee tiiktookii irratti hojjedhu rakkoon hin jiru. Gaafa hojjettu sirboota babbareedoo akkuma ammas hin jedhe kana. Of eeggannoon umurii kee olii waan deemu hojjechuu qabda. Kanaafuu tiiktookiin ishee haati booda irratti haatis dubbachuu dandeessa. Maqaa isaa sirrii laayikii si gochuudhaan sagaleewwan babbareedaa kee kana dhaggeeffachaa maallaqa zaa kanumarraa qabdee hojjechuu akka qabdu gara fuulduraatti deeggarsa sii qabnu kanumaallee mul'achuu qaba waan ta'eef tiiktookiin maallaqa akka kaffalu jirti waan ta'eef sagalee babbareedaa torbanitti al tokko yoo seentee hojjetteef laayikii sheerii gochuudhaan kophaatti maallaqa akka hojjettu anillee siifan hordofu rakkoon qabu. Tiiktookiin banamee jira. Maqaa isiitiin Urjiikoo ka jedhutu jira. Urjiikoo jedha. Tiiktookii irratti Urjiikoo kan jedhu. Kan jedhutu jira. Ammaaf immoo sirboonnis tiiktookii kiyyarra jira. Aart dammituu gabbitaa fan ka jedhurra jira. Kanaaf sabiskiraayib godhaa yuutuubii illee hin qabna. Yuutuubii kennallee seenaati. Qanafaa intarteementii ka jedhu sabiskiraayib nuuf godhaa. Amma ishii wajjin illee amma sooshaal miidiyaa kanarratti akka biyya alaatitti hojii waliin hojjechuu dandeessan maallaqa akka horattan meeqa akka gootan dorgommiiwwan garaagaraa haadhaaf intala ijoollee kee keessaa ammallee daa'imman keessaa sagalee kan qaban akka jiru nan beeka. Tiiktookiin illee laayivii kan seentanoo ta'e namni illee kennaa hawaasni kennuu qabu akka kennu sirba tokko filaa dorgommii godhaa. Barumsa ishee hordofaa akkas akka jabeessituun ergaa kiyya dhaammadha. Kan biraa artistiin tokko ijoollee isaa ogummaa kana qabatamaadhaan beekna waan ta'eef akkamitti akka inni deeggaruu qabu. Ogummaan akkasii yoo jiraate taa'e maal si godha weellisummaan jechuun kun akka dhaloota sanii hin jiraayii moo hin deeggarama? Hin jiru maaliif jenereeshinii ammaati nuti. Jenereeshinii ammaa keessa immoo iftoominatu jira. Taayilentii kiyya osoo abbaan kiyya artistii ta'uyyuu ijoollummaa kiyyatti hamma umrii urjii kanatti osoo aartii jalqabeen as hin jiru jedhee yaada. Maaliif ogummaadhaan deeggaree barumsa aartii jedhu kanallee baradhee ogummaadhaan osoo deeggareeti ani bakka guddaa ga'a. Ka kiyyaallee itti deemaa jira. Ammas aartii keessa jira waan ta'eef rakkoon qabaatu. Kan dhala kiyyaa immoo akka ana caaleeti. Ana caaltee ogummaadhaan deeggartee bakka guddaa geettu godhuuf utubuuf amma ofii danda'een uummata Oromoo wajjin kophaa kiyya osoo hin taane jechuudha. Urjiin dhala kuwaataatu malee ta uummata Oromooti. Kanaaf gara duubaa akkasiin deebituun fedhu. Barumsa irratti akkam ishiin?
barumsaan illee cimtuudha urjiin hin badhaafamti dhugaa rabbii hin badhaafamti beekamtuudha mana barumsaa san keessatti barumsallee taayilentii kanallee jajjabiinallee hin qabdi jajjabina waan qabduuf fuuldura wama hundaanu jechuudha. Kanaaf barumsa isiitti illee akka cimtuun fedha. Aartii kanallee cinatti yoo qabattee deemtellee natti tola. Maaliif ilma tokko gaafa rabbi siif kennu jechuudha. Kan si dhaalu yoo siif kenne sitti tola. Dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Fakkeenyaaf amma jaalatee illee ta'ee jibbee illee jechuudha. Biyyiti takka kan ittiin utubamtee jirtu aartiidha. Asumattiyyuu fakkeenyaaf gadda ta'ee gammachuu ta'ee siyaasa ta'ee misooma ta'ee karaa kamiin yoo ibsite sammuu namaa keessa seena. Aartiidhaan yoo ibsite bara. Maaliif ani fatama waa'ee misoomaa osoo akkanatti dubbiidhaan osoo waliin dubbanne nuun galu. Waliif galuu dhabuu dandeenya. Garuu muuziqaa waa'ee misoomaa tokko yoo dhageenyu sirriitti yaadaloof walaloo isaa san yoo jaalanne osuma hin beekne gara misoomatti nu oofa. Jibbas yoo uumuuf taate karaa malattuu hin jira. Kanaaf aartiin aartistii irraa dhufa. Aartistiin yoo hin jajjabaanne aartiin hin du'a. Jalqaba aartii argachuuf uummanni kenna aartistii jabeessuu qabu. Aartistii tokko gaafa laaffisanii aartiin wanni isaarraa akka dammatti mi'aawu sun isa waliin hafaa jechuudha. Kanaaf. Kana maaliif hanqaasise? Waan aartii kanaaf kabajnii fi ogummaan kun akka nama hin jiraachifne waan beeknuuf dhaloonni akka urjii tanaa dhaloota ajaa'ibaa akkasii gaafa arginu ogummaa kanatti akka kalaanis sodaanne jechuudha. Kanaaf waan rabbi isinii kenne kana ijoollee akkasii jajjabina qaban kana akkas ta'uu qaban. Kanaafan sooshaal miidiyaa irraa ammumarraa qabdee maallaqa kuffachuu ogummaa kennaa rabbii kenne kanaan maallaqa hojjechaa deemuu qabdi. Kun immoo uummata harka jira jechuudha. Sun dhugaadha. Aartistiin tokko qabeenyi kiyya uummataa jedha. Garuu uummanni qabeenya san ta'eeraafi. Yoo jenne ammoo haateettu deebiin qabduyyuu gaafiin tun jechuudha. Dhalootatti nurraa akka hin dabarreef. Akka nurraan dhaloota kanatti hin dabarre osoo jajjabeessanii. Muuziqaa kanallee beekanii dhufaa jiru waan ta'eef aadaa keenya aadaa uummataa addunyaa irratti nu caalaa beeksisuudhaaf carraa qabu waan ta'eef diinagdeedhaan jaalalaa fi kabajaan utubamuu qabu jechuudha. Utubamuu qabu sirriitti. Akka dhaloota keenyaa kana ibaluun qofaan qabeenii ciisee kana dhaga'uun barbaanna. Intaan dhugaa rabbii wanni aartima keessattuu wanni nama sodaachisu waan akkanaa kana qofaadha. In sirbitaa, in beekamtaa, in dhibamtaa, in kuftaa, lufte. Kan ammoo dhaalchisuu hin qabnu. Numarraayyuu hafuu qaba wanni akkana. Nullee gana aartii hojjechuuf taana waan ta'eef hafuu qaba. Uummanni Oromoo baay'inaan galaana uummanni Oromoo jechuudha. Baay'eedha. Miliyoona meeqatti lakkaa'ama uummanni Oromoo. Birri takka takka yoo osoo aartistii tokkoof ka dhibame ka rakkate cinaa osoo dhaabate birri takka takkaanu meeqa waliyyuu hin gahu dhugaa rabbii uummata Oromoo jechuudha. Dhibamee ciisaa rufaa aadee garuu dhugaa rabbii waan uummata hojjetee osoo hojjetu kufee bara namni kun. Aartistoota keenya Dinqisaa fi Kadir waan argaa jirtaniin jira waan ta'eef wal cinaa dhaabachuun barbaachisaa akka ta'edha uummata kanan gaafan. Kunniin amma aartistoota ganaa hojjetan hojiin irraa eeggamudha. Kanaaf bakka ciisanitti isaan akkasitti kufanii hafaniiti waan yaalamanii dhaban jechuun qaanniin wanni kana caalenji. Dhugaa rabbii qaanni. Amma fakkeenyaaf aartistoota duraa akka Nohoo Goobanaa fa'a dhibaman yoo jedhanillee warra jechuun teknooloojiin kun dhihoodha akka isaan dhaqqabe bar. Amma nu weellisaa bara kanaa taaneeti uummanni hanga ammaallee aartiitu hin galleef moo jibba aartii irraa qabamoo maaliif aartistiin deeggaru? Maaliif cinaan dhaabatu? Maaf dhibamee kufe maaf hin yaalatu? Dhugaa dubbachuuf gara nyaattoon waan hin argineen iyyaatu jedha aarsiin. Waawwee si jalaa badaa. Yoo si jalaa badillee garuu gara wanni sun akkasiif argamu fedha. Bakka inni jiru yoo hin beekne si himuu danda'a?
sitti himuu hin danda'u. Gara nyaattuun waan hin argineen iyyaatu. Gara dhumaatti hojii haaraa maaliin si eegnu sirba kamisee kanallee baay'istee na fakkaata raayyaa kamisee. Kamisee fi raayyaan kun garuu gaafa jalqabdu sirkuttaadhuma akkasiin jalqabde wanti addaan jiraayedha. Sirba kamisee fi raayyaa kana baay'isee dhugaadha. Sirba lama qaba. Kiliippiin keenni jalqabaasiis waan jalqabde fakkaata. Kiliippii isaan jalqabe sirba ayyaanaati. Hin baay'enne akkas taana. Hin baay'enne. Maal hojjechuuf deemaa jirtare? Ani albaama hojjetaa jira. Yoo rabbi jedhee albaama qabadhee gadi dhufaa. Amma kana ture immoo albaamuma qabadhee dhufuu qabaa jedheeti yaada qaba. Yaada qofa osoo hin taane akka yaadaa qofa osoo hin taane jalqabee jira. Kan ammoo yoo rabbi jedhee isin bira uummata Oromoo biraan hin gahaa jedhee yaada. Already amma tokko deemeera. Baay'ee bareeda. Kaammas jabeessuu qabullee carraadhuma kanaan sooshaal miidiyaawwan ati qabdu kallattii kamiin akka si argatanii piroodisaroonni garaagaraa ni jiru waan ta'eef akkamitti piroodisaa akkasii gochuu qaban kallattii kamiin akka si argachuu danda'an. Sooshaal miidiyaa tiiktookii aarti dammituu gabbisaa faan ka jedhu qaba. Gama yuutuubiitiin immoo hanfalaa intartaayimentii ka jedhu qaba. Kanninumaan na argattu feesbuukis qaba. Maquma keetii? Maqama kiyyaan dammituu gabbisaa ka jedhu qaba. Warreen ishii deeggaruu barbaaddan piroodiisii ishii gochuu barbaaddan aartii irratti ishii fi intala ishii hojii deeggaruu barbaaddan sooshaal miidiyaadhuma kanaan kallattiidhumaan istiidiyoo Rittaa Shoo'tti illee bilbiluudhaan isin qunnamsiisuu dandeenya. Artistoota keenya jabeessaa. Dhumarratti nama galateeffattuu fi ergaan ati dhaammattu hin jiraayi. Ani namni an galatoonfachuu barbaadu jalqaba irratti abbaa manaa kiyya. Abbaan manaa kiyya utubaa kiyya. Akka an mul'adhu kana godhu isaa. Ana qofaa miti dhalli isaa akka mul'attu ka godhaa jiru isaa. Osoo inni ana manaan baasnee fi anardhaa urjiin akka mul'attu taasisu ture. Waa hundaan yaadaan ta'ee waan qabuun na cinaa dhaabbata. Akka aartii kana gara afootti an deemu hawwii isaati. Kanaaf abbaa manaa koo Aabboo Saddeetoo galatoomii akka urjiitti na mul'istee an mul'achuun kiyya mul'achuu keeti waan ta'eef galata guddaa na biraa qabdaa galatoomii abbaa ijoollee koo jechuun ni barbaada. Kan biraa immoo abbaa kooti. Abbaan koo ogummaa ofii qabuun aadaa yeroo an hojjedhu ammayyaas yeroo an hojjedhu walaloo fi yadaloo ta'ee waan qabuun na cinaa dhaabata yaadaan na cinaa dhaabata. Abbaa koo Gabbitaa Eebbisoo galatoomii si jaaladha umrii dheeranaaf jiraadhu. Carrama kanaan istiidiyoo Rittaa kana galatoomii siin jechuu barbaada. Ati akkanatti mul'achuun kan kee anaaf gammachuu guddaadha. Gaafumaatti jalqabduyyuu gammadee jira. Ammas kana caalaa urjii ta'ee mul'adhu. Galatoomii. Lafteeru geetiif. Urjii uummata Oromoodhaaf maal jettaa? Daa'immaniifoo maal gorsita? Wanti ani uummata kiyyaaf dabarsu baay'ee isin galatoonfadha. Baay'ee isin jaaladha. Daa'immaniifis saayilentii akka kiyyaa kana qabaatu yoo feetan barumsatti akka cimtan irra caalaan. Ammoo istiidiyoo Rittaa isa isin galateeffadha. Rittaan si abbaa koo. Daandii. Ishees kan galateeffadhu abbaa koo Aabboo Saddeetoo jedhama. Isan galateeffatuun barbaada. Haadha ta'u immoo Dammituu Gabbitaa. Ishees galateeffatuun barbaada. Ittaan immoo mana barumsaa. Sees walitti qabee. Abbabaa Bishuu Dusir. Koyaa baranaa jaalala seenaa rageessee yoon akkam godhee na dhiisaa maaloo natti maa baranaa way jaranaa yoon akkam godhee na dhiisa laata olee bulee too garaa na nyaata waahee jaalalaa warri beektanii anoo gubadhee natti himtanii garaa na nyaata waansa wallaalee murtaa bareedaa itaan ilaalee
qalbii koo fuudhee kophaa koo galee ansiif du'eera way ansiif du'eera koolyaa magaalee. Gara xumuraa irratti sirbootuma kee keessaayis tokkotti daballee adda baana waan ta'eef guddaa galatoomaa isiniin jaa. Galatooma. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin haadhaaf intala dammituu gabbitaa fi intala ishee urjii abbuu waliin taasisee riitaa shorti kana fakkaata. Qopheessaaf dhiyeessaa Riitaa Taaddalaa sagantaa kana sadarkaa pilaatineemiidhaan ispoonsara kan isiniif godhe Allied Chemicals uffataan Abbukki Protocol nafaana ture. Kaameraaf sagalee ni Munaa Riittaati. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin haga walitti deebinutti horaanaa bulaa. Barre kan nagaa milkeena
warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laafsaa soodiyeem laawuriis itir salfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanolaamiid CDEA kokaamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals, sponsora Plaatineemii Riittaashoo.